Alii Birraa Walaleessaa Qindeessaa Walaleessaa fi Sabboonaa Naashinaalistii Oromoo Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenya isaa ijoollummaarraa kaasee Aliin kan dhalate Dirree Dhawaa keessatti abbaa fi haadha isaa irraa kan dhalate waggaa 3tti addaan banii turan. Aliin sanaan booda abbaa isaa biratti guddatee yeroo ijoollummaa isaa mana barumsa Arabiffaa galee afaan Arabaatiin barachaa turedha. Sana boodas Alii Birraadhaa ijoollummaa isaatiin maatiidhaan gargar ba'us ona Arfan Qal'oo keessatti guddatee mana barumsaa galee amma kutaa 6ffaa baratee yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetaa of gargaaraa ture. Dargaggeessi gameessii faana artii Oromoo irratti guddate kun umrii ijoollummaa isaatiin kaasee of gargaaruudhaaf bu'aa bayii gurguddaa dhandhamus abdii fi kutannoon isaa artii Oromoo keessa akka ture waltajjiilee darban irraa hubachuu dandeenye jirra. Wayita umriin isaa 13 ta'u hawwisoo Afran Qal'oo kan aadaa Oromoo fi guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa ture makame. Sirbi isaa jalqabaa waltajjii irratti sirbes bari'ee jechuudhaan kan wallisaa turedha. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraa jedhamee akka moggaafamu dhalootatti darbe. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraas isaaf laatame. Goota gameessa ona Afran Qal'ootti dhalatee artii Oromootiin Oromoodhaaf tokkummaa lalisaa ture. Bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanas gartokkeen mana hidhaattis naqamanii turan. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Jiddu galeessa lafa tuulamaa magaalaa Finfinnee. Jireenya isaa Finfinneetti Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirba adda addaa hojjechuu jalqabe. Kanaanis yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjiin wal baree Ahmad Taqiinis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi beekamtummaa Alii Birraa magaalaa Finfinnee lafa tufaamunaa irratti dhugoomsee fi Aliin afaan Oromootiin biratti afaan Amaaraatiinis wallisuudhaan warroota diinaatiif ergaalee gurguddaa falaasama artii Oromootiin dabarfachaa ture. Marrigaa barri baraan darbaa goonni akkasii kun har'an tana dachee Oromiyaa irraa dhabamuun isaa industiriin artii Oromoo hangam takka akka of duuba nu deebisu wal gaafachuun nu dhibu. Kufaatiin artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hangam takka qabsoon Oromoo akka of duuba deebite waan raaguu dandeenyudha. Keessaayyuu riisarchiileen gurguddaan godhamanii artiist Alii Birraa har'aan tan industirii artii Oromoo keessatti artiistota akka Hacaaluu Hundeessaa horatee lafaan ga'e. Kanneen biyya baqaa keessa jiran artiist Adnaan Muhammad michuun baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo dabarse Oromoota maraaf kan jedhus haftee isaanii akka ta'e seenaaleen hedduun ragaba. Kun immootu Eeyyangaa sagantaa isaa walitti deebinaa jidduudhaan ammoo keessummoonni seentan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenya wal duraa duubaan fuunee daqiiqaa 3 yaada walirraa jijjiiraa deemna. Warroonni gara sagantaatti dhuftan Aslii Dr. Aslii Onnee Ilma Sabaa Iluu akkasumas ammoo Nabil Sufiyaan hundi keessanuu bagaragaan dhuftanii sagantaa tamsaasa kallattii keenya irratti argamtanii yaada akka nu qooddanis ilmaan Oromootiifis jajjabina akka dabarsitan keessaayyuu Dr. keenya Asliin keessa jirtanii kallattiidhaan isaanitti isin deebisa. Baga rogaan nu edani amna gaafa yaake kan jirtu dhugaa rabbi ani jiruu kiyya keessatti waggaa 4 asteeman kana keessatti akka uummata Oromootis ta'ee akka biyyatti sanitti nama jibbisa kennan irraa hin qabne yoo laalte duuti Hacaaluu Hundeessaatii fi duuti Dr. Kabajaa Alii Birraa waan hedduu qalbii nama cabsaa, waan hedduu nama madeessaa, waan onnee keenya cabsee dhugaa rabbi arreefu laayivii gubbaa turre sheekka maalfaa waliin within a second komentii jalatti barraa'ee ijoollee asii deemte jira isa laaluuf isaan irraa information hubachaa ture galaman kaaneti tabalaalaa ture Arsenaalitti tapha qaba. Eegasii gastii gubbaa mannoo tiktaaka gubbaa seenus akka jennu beeta Alii Birraan beeman. Abba akkuma gaafuu oduu kaan kijiba maali jedhan lakki amma dhugaadha jedhanii kakatanii jennaan wattuma san cufne. Facebook allee illaan wattuma san nama Adaamaa General Hospital achi jiru jira ijoollee asii deemte. Bilbilee gaafannaan dhugaanaan jedhan.
dhugaa rabbii bakka jiru wallaalee beekee bakka if jiru wallaalee waan ta'u dhabe manatti gale dalagaa deemaa ture manatti deebi'ee manuma ta'e stiil hagammaa manaan baane waan hedduu qalbii onnee nama cabsaa beektaa gaaddisa Oromoo tokkotti qaari'e torbaanuma tara keessa ustaaza guddaa aalima guddaa dhabni rabbi haraaramuuf Sheekh Adam Tuulaa ardhas gaaddisa Oromoo saba kana gaaddisa ta'ee sagalee ta'ee Oromoodha jedhee biyyaa bahee kolaafamee ilma dhabee addunyaa tanarraa haftee isaa takka osoo nafinis gudeeda isaa keessaa ilmi baatee osoo nafinii taruun isaa waan hedduu onnee nama cabsaati qalbii nama cabsaati garuu ammoo inni godhuufi qabnu araarama kadhachuufi araarama isaan kadhannaa fi waan alhamdulillah dalagatee jira seenaa isaa dalagatee waan bara dhalootatti taru agartee dhalootatti taru dalagatee jira arda waa'ee Ali Birraa kaa'een barreessina yoo jenne kitaaba 4-5 keessaa ba'a. Digalee arda sirba weelluu isaa san namni sirba jaalalaa fa'aa godhuu danda'a sirba maalii akka namni itti fudhatetti garuu namoota isa waliin qabsaahan amma afaan Oromoo hundeen Oromummaa hundee san nama hundee jedhamu jira seenaa isaa qajeelatti anarra dubbisaa oolee beektaa ga sa'aatii argatu sanii ergaaf keessa qaba miiseeja qaba uummata Oromoo kanaaf wanni guddaan maatii isaatiif rabbi sabrii haa kennu fi Oromoo hundaa rabbi sabrii haa kennu nullee sabrii haa kennu isaa immoo keessummaa kabajamtu keessummaa ulfaattu rabbiin alamaa haa godhuuti wanni nu godhuufi qabnu du'aayiidha makiiteen atillee jabaadhu hin boohini dhugaa boohichi waan nama deebisu ta'e haa caaluufaa haa Adam Tuulaafaa Ali Birraafaa nama hedduu deebe waan boohichi nama deebisu osoo taate laakiin rabbiin haa araaramu fi araaruma isaa kadhanna alhamdulillah inni toobatee waan jiru kanarraa toobatee sheekonni bira jiranii shaahadaa qabsiisanii akkasitti addunyaa tanarraa gal alhamdulillah rabbiin haa araaramu fi rabbiin nullee kaatimaa kennan waa tolchuuti isaan dalagatanii jiran doktor dalagatee jira wallahi Oromoofiif dalagatee jira akiraafiitiif illee dalagatee jira kanaaf araaruma kadhachuu fi malee boohulleen hin barbaachisu if jajjabeessine namni abbaan gammade haa gammaduuti nuti diinni kennaa yoo du'e hin gammannu siigalee namni maa du'e jennee hin gammannu du'e baga du'e jennee hin gammannu haa taatuuti ardha gaaddisa Oromoo qofa hin ta'in gaaddisa Afrikaa ta'anii birraan rabbi rahmataa godhuu fi rabbi fuula isaa itti haa toluuti siigalee gaaddisa Oromooti hayyuu Oromooti beekaa Oromooti siigalee wanni onnee nama madeessaa qalbii nama cabsaa isarraa ilma hambifachuu ilma nuu dhiisee deemuu dadhabuu isaattu diqqoo dhukkubsa malee inni dalagatee jira akka nama tokkooti sani wanni namatti dhagahama makii kenna ulfaan amma seenaa kanuma jechuu barbaada. Karatti nu waastu nu waasii karatti nu geessu.